Marhaba shamarra fuunee obboleeyyii jaalatamtootaaf kabajamtoota mee nyaata kanaa waliin haa ilaallu irbaata hojjennaa kottaa isiniin jedhaa waliin haa hojjennu na daawwadha. Koosaa isin agarsiisaan jiru immoo dura hojjedhee kuni maashii koosaatii hedduu maashaallah baay'ee bareeda. Meegaa salaamatallee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hordoftootaa fi kabajamtoota fadiilaa kamaalii jirra jirtu hashamaa harka fuunee. Jaalatamtoota hordoftoota warri amantaa kiristaanaa obboleeyyiin kiyya kan wajjin hojjetaa jiranii isiniin jecha amma kunoo agiraadii isaasii qabaa haala salphaa ta'een mee makoroonaa paastaa akkamitti hojjannaa foon lukkuu wajjinii jechuudha. Akkuma isintti isin agarsiise agiraadii isaa jaaza godhadheen jira distiin sadanuu biddirra jira tokko kan shunkurtii tokko kan bishaan makoroonii tokko immoo maashiitti biddirra jira. Asiin foon lukkuu muradhee jaaza goree jira asiin immoo tuumiillee qabaa. Asiin illee shunkurtii firii lamaa fi mashruum yookaan maal jedhama faxoor kan jedhan sanaa fi filfila asoodiif kaamoniidha. Zayitii lamaa fi wanti biraa kireemiidha jechuudha. Makaroonaadha. Makaroonaas kana fayyadama imaaraati kan jedhu kana hedduu bareedaadha makorooniini. Amma shunkurtii bifa barbaadaniin kattafattanii namaaf golchaa dhokachuu isaatii fi piliisanii mana kanaaf haarawaa taatanii. Like, subscribe gochuullee hin dagatinaa hanganuma viidiyoo kanaatti illee daawwachuu na gargaaraa isiniin jechuu barbaada. Warri immoo waliin hojjetaa jirru koomentii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Komii qabdan illee dogongoraan qabullee koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha obboleeyyii jaalatamtootaa fi kabajamtoota. Hangadhuma viidiyoo kanaatti na duukaa faana bu'aa. Viidiyoon koo daqiiqaa 10 gadi obilaan daqiiqaa 8. Kanaaf hangadhumaatti naa waliin ilaalaa isiniin jedha. Please like subscribe malee dagatinaa obboleen kiyya akka salphaatti asin geenye yooma keenya akka salphaatti jedhee caalaa bultuu beenatti fakkaata akka salphaatti asin geenye amma asin filfil mulawwanaatii qabaa diimaa orongaadeedhaa fi akkasuma loomii qabaa filfil loomii jechuudha. Bifuma barbaadaniin kattafachuu dandeessanii nyaata sariyaadhaa fi nyaata hedduu salphaadhaa fi nyaata baay'ee bareedaadha nyaata paastaa kireemii qofaan kan godhamu suni. Akkasiin jechuu barbaada obboleeyyan keenya. Mee viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa asiin filfilii kiyya kattafadhe asiin immoo mashruumii yookaan faxuur kan jedhamu kattafataa jira. Yoo barbaadan qola isaarraa quncisuu dandeessu yoo barbaadan qola isaatii wajjin gochuu dandeessu. Garuu mana kanatti kan jaallatan jedhu qolaa wajjinii xiqqoo hangati paastaa wajjiniin akka keessaa akkan gurraachonni kan irraa kaasaarraa namtittiin argite garuu qolaa akkasumaan miicii godhi jetti waan itti godhanutti faxuruun kun hedduu faayidaa qaba. Aksitti immoo kunoo filfila mulawwanaatiidha. Kunoo amma asitti gadi naqadha shunkurtii kiyyatti labbi godhee hundumti isaa labbiidha baay'ee tokko nyaata bareedaadha. Nyaatallee hojiidhaan illee isin hin cinqinee isiniin jechuu barbaade. Mee namni sagalee kiyya kana dhagahu yaani hin beektanii miti ni beektanii garuu nyaata yeroo hojjettanuu libbii keessan yookaan onnee keessan irraa jaalladhaa hojjedhaanii asitti diyaajii kana amma gidirgaa filfiliin koo shunkurtii hojii labbiidhee asittiin dijaajii sila muree jaaza godhadheen itti naqadhaaf hoddokkuu jechuudha isa durii isaati. Baay'ee illee hojjetaa hin jiru maaliif nyaanni ofiif hojjetiin hojjetama malee baay'ee hanga kana nyaatamu garuu nyaata kana amma baay'ee kan makoroonii kiisii tokko walakkaa fa'iin hojjedha. Waanii maashinii hojjetamee jiruu fi maashiillee hojjetamee jira waan ta'eef maashii koosaa hedduu ajaa'iba wayii hojjedhee maashii koosaa hedduu jaalatanii. Asitti immoo tuumii qabaa. Tuumiin nyaata hunda keessattuu baay'ee tokko barbaachisaadha illeedha. Akkas isiniin jedhaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota kiyyaa hanga dhuma viidiyoo kanaa wajjin turuun dagatinaa. Ibidda immoo yeroo nyaata hojjetan akkasiin jalaan gubnee gadi qannafachuullee dagatinaa warroonni nyaata dalaydan akka kiyyaa. Akkasii asitti kaammonii qabaa. Kaammonii hanguma isin barbaachisutti naqxanii. Kaammonii paawudar jechuudha bayyaan jedhamatti fakkaata. Akkasii kaammonii paawudarii itti naqadhaaf filfila asoodii malee itti fayyadamu. Asitti filfila asoodii yookaan bilaak pippar yookaan qunda barbarii baqaa hedduu qabdi kuni. Kana nyaata jira arabaa keessaa kanneen dhimnanii beektuu isiniin jechuu barbaada. Akkasii obboleeyyiin kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtootaa haala salphaadha wallaa hedduu bareedaadha. Asitti makoroonii kiyyallee bilcheeffadhee jira. Asitti immoo kunoo maashiin kiyya bilchaata raadistii wal fakkaata. Sadii bidirri keewwadhee maaligaa alhamdulillah jiru biyya ormaati. Hedduu gammachuudhaan hojjette immoo garuu milkoofta. Yoo keessa keetti amansiiftee
Maaliif jennaan namni tokko yoo ofaa ofitti haaraa madaamiitti haaraa hojjete wanti hojjetamu sun iyyuu badaa lakkaa immoo takkaa immoo madaamiin haasoftuu taate nama haasoftuu taate nyaanni sun nama harkatti bada dhugaa sitti erga wanti hundinuu bilchaateen booda mashruumii dhumarra itti naqaa. Kanaan booda wanti itti galuun jiru kireemii malee jechuudha. Maaliif jennaani bilchaateera mashruumiin immoo silaa waan dafee bilchaatu keessaa isa tokko daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10 iyyuu hin ga'u. Hedduu dafee bilchaata waan ta'eef akka inni nuufatti hin caccabneedha. Itti naqee xiqqoo labbi godhadhee keeyitanii manaa bilchaatee xiqqoo jedhutti qaxaa xiqqootti keddaadhee akka sanatti kidaaniitti godhadhee takka teessee amma mashruumiin kiyyanaa bilchaatee jira. Amma kun kireemii kana ni argitu. Kireemii beekanii gaarumni kireemii kana hin beekne hin jiru. Nama biyya Arabaa jiru keessaa mana kamittuu ni argama. Diizaayinii biraatiinis illee diizaayinii kanaan illee bicaadhaan illee ni jira. Kanaafuu kireemii kana qofaan hin hojjetaa raanii maaliif kireemiin iddoo nyaata mi'eessaa aannan fa'itti dabalama ture garuu aannan itti dabalanii asittis naanqata kireemiin nan gahu kanarraan itti dabaladha. Diizaayinuma adda addaatiin isumaa sanuma waan ta'eef akka inni makaroonii kiyya sirriitti wal ga'uufanii itti dabaladha isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kee jaallatamtootaa fi kabajamtoota. Amma kunoo asirra gahee jira bilchaatee jira baay'ee bareedaadha. Adii ta'uu malee diimachuudhaaf addachuu malee paastaadha. Hedduu nyaata ajaa'ibaati. Nyaata baay'ee bareedaadha. Xaamiin isaallee hedduu bareeda. Kireemiin kun baay'ee mi'eessa. An dhugaa makorooniin jaalladhu. Qammasii immoo yeroon ilaalu hedduu mi'aawa. Ammaasitti ijaajii keenyatti gadi naqanna ga'a. Akkuma isin argitan kanatti kunuudha. Naqannaa achitti suutaa wal makannaa makoroonii immoo yeroo bilcheessan ajiinaa hin godhinaa makoroonii yaani xiqqoo si yaabisee ta'uu qaba. Maaliif akkasiin akkasii caccabneedhaa fi ammas gisee makoroonii bilcheessitanii kaatan immoo bishaan qabbanaatti naquun dagatinaa akka inni wal isiin hirkaan qabneedhaa fi akkasii gaa nu gorsiten jedhina dhiifaman godhaa oonaaf golchaa yooni gorsa isinitti fakkaate maaliif makorooniin hamma kunootuu silaan akkasitti dhiisee wal qabata amma wal hin qabanne qaxxileetu manaa bahee jechuu barbaadeetanii akkuma isin argitan kana kunooti. Hamma irraa fuunaa qodaatti naqannaa jechuudha. Asiin immoo kunoo maashiin kiyya jaajjateera sallee jala dhaamseetanii jira. Sallee qodaatti naqadha garuu maashii isinii waraabne maashii guyyaa biraa seeraan si waraaba dura si waraabee ture seeraan illee isinii waraabne guyyaa sanaanii dhuma kana keessaa akkaataanii viidiyoo waraabuu xiqqoo naa galaa bulaara waan ta'eef akkasiifis obboleeyyan kiyya jaallatamtootaaf kabajamtoota amma kunoo kanarratti baafannaa. Isaanii kanarratti isiniin jechuu barbaada. Wamatti dhiyeessitanuus ta'ee waan barbaadetti dhiyeessuu dandeessanii hedduu bareeda. Wanti kana keessaa hanqate immoo tokko ni jira. Jibbi muzareellaadha. Jibna muzareellaa akka dingataa mana keessaa hin qabu. Madaamin immoo mana keessa mana hin jirtu. Barbaada hojjedhu itti deemtee. Kanaaf yeroota garaagaraatti dawwadanii amma kun hin jiru jechuun nama jibbisiisa. Kanaaf hin dhiisee isiniin jedha maashaallah baay'ee bareeda. Please viidiyoo kana gadhumaa ilaaluu hin dagatinaa. Laayif sabskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Hanga dhuma viidiyootti ilaalaati. Gaa maa isinitti himaa. Yaani barattanii miti akka irraa barattan abdiin qaba. Yaani hundi namaayyuu waan beekurraa wal barsiisa isiniin jechuu barbaade isiniin jaalladha isiniin kabaja. Rabbiin alaa walittu isin haa jaallatu isin haa kabaju obboleeyyan kee jaallatamtootaa fi kabajamtoota. Please salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.